Shamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Gammitii. Har'as wanta irraa barattan jedhee yaadee isiniif qabadhee dhufeera. Innis akkamitti bilbila keenya akka kompiitaraatti akka fayyadamnu isinitti agarsiisa. Tolee, gara barnoota keenya irratti osoo hin galiin dura chaanaalii YouTube Gammitii subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuquun maatii keenya taasisaniin jedha. Chaanaaliin keenyas barnootawwan teekinooloojii, moosaajii yookaan appilikeeshinii bilbila keenyaaf barbaachisan akkasumas dhoksaawwan bilbila keenya keessa jiran viidiyoon deeggaruun isiniif qabadhee dhufa. Tolee, amma kallachumaan gara barnoota keenya irratti yeroo deebinu akkuma jalqaba irratti isiniif muuf yaaletti akkamitti haala salphaan bilbila keenya akka kompiitaraatti akka fayyadamnu isinitti agarsiisa. Innis akkuma biroosara yookaan kiroomii bilbila keenya keessa jiru akkuma banneen haala kana ta'ee nuuf dhufu hunduma keenyaaf iyyuu ani duraa waan hin sarchi godheefidha. Viidiyoowwan ani gadhiisedha, ilaaluu dandeessu isin. Tolee, erga wanta sarchi godhattan yookaan wanta barbaaddan erga barreessitanii booda sarchi erga gootanii yookaan erga banattanii booda gubbaatti kan argamu yookiin mallattoo tuqaa sadii kan fakkaattu yookiin kan itti isiniif marse kana al takkaaf hin tuqna. Sana booda erga akkanaatti nuuf dhufee booda asii olee erga harkisnee booda kan isinitti argamaa jiru yookiin kan isinii marse desktop sites kan jedhu writing goona. Sana booda erga desktop site kana write goone bilbilli keenya akka kompiitaraatti fayyadamna jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan bilbila keenya kana akkuma kanaatti akka kompiitaraatti nuuf godheera jechuudha. Slide gooneef ilaaluu dandeenya jechuudha. Tolee, haaluma kanaan bilbila keenya salphaatti akkuma kompiitaraatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Isin yaadachiisuuf mallattoo tuqaa sadii kan gubbaa kana erga tuqnee desktop site kan jedhu kana erga ibsinee fi kunoo haala kanaan amma desktop site irra nuuf ta'eera yookiin akka kompiitaraatti nuuf ta'eera jechuudha. Haaluma salphaa kanaan bilbila keenya akka kompiitaraatti fayyadamna jechuudha. Tolee, hordoftoota chaanaalii Gammitii barnoota keenya irraa kana fakkaata ture. Barnoota biraan amma wal arginutti nagaatti.